zariin na dhukkuba jedhu dhukkubsatee baay'ee annis ta'e akkuma jabeessee naguma fayyee jedha garuu qaamni isaas haalli isaas immoo abshir mee maal jettu? Ano kuriko gamma sore rakenma turera di mala ero no kuriko sadende kuriko no como corrati corrari margute corrivia ala gori vai evira ajo tira no kute fe mana kimi tile devya dunjiro asmati dokteroti bakka sana gudalle kana jijji kompeti jiro ka janande ani हाली जिरेंगे को साथी माली सुमारी तेल बरकरे पर दिलवाने जिरेंगे मना बक्का सारे जीरो डंडेंगे कोई मसला कैसे करो गासा जीता है एक घंटे को रहा था एक घंटे को डंडे ना पूरे सारा बगाटे ना जावर के कुछ डे अच्छा ना सितारा करे तो मेरा आपको बच्चे तो रहे तो कोई काम नहीं है Kanaaf mana sanatti deebi'uun baay'ee si rakkisa. Haalaan ulfaata. Qorra argeera mana sanas dhufeera. Dhufee argee jira waan ho'isuus baay'ee itti goonee garuu qorraadha. Hin ta'u waan ta'eef achitti sin deebisnu abshira Oromoonis achitti sin deebisu. Kana booda nuti si yaalchisaa mana sitti bituu qabna. Akkuma nu hoofu goone zarii wadaajuufis immoo mana bituun dirqama. Gullallee bakka qorraa sanitti hin deebisnu bakka saaf ta'u mana saaf ta'u immoo binnaa jechaadha nuti nafne humna keenyas yeroo keenyas hin qusanne garuu immoo kan nu sana hanga galmaan geenye jennee ati nuuni jala dhukkubsatte kanaaf jalqabuun dirqama waan ta'eef jalqabne jechaadha kanaaf mee hundi keenya waan dandeenyu haa gumaachinu akka duraanii qarshii 100 jennu maaliif namni 5 wal gurmeessee birri 100 walitti buuseeti 500 akka galchuu murteessine amma maaliif hunduu at least namni galata barbaada galateeffamuu barbaada waan ta'eef kan ammaa jijjiirree jirra dhukkuba isaa malees immoo zariin manatti galuun qabu jechaadha zariin mana dhabee mana bitachuu dadhabee miti manni karaatti bitamu baay'eetu jira karaa gabaabaa baay'eetu jira garuu san hin barbaanne manaanis konkolaataanis kadhatamaa ture sanin barbaanne ummati ko naawee jedheeti Ameerikaas konfort zoonii isaas dhiisee dhufe waa baay'ee dhagaa bara mallasillee si kadhatee dadhabeedhaan manaaf konkolaataa si kennaa sibuma kanarraa dhaabii siyaasuma kanarraa dhaabii sin jedhee diddeedhaan maaliif yookaan siin kennaa mallas yookaan siin kennaa innaan waan uummata kun fayyadne barbaadu jedhee Mana kapsul ko dito, bumati ko kaniwan ng mga matalag na ito, parang barbado. Sana barbado rin dito. At tuman tayo ga, yung mga getiri kan mga natin. Kana malee wanta dhagay keessa asuma dhiyeenya kanallee lafa wayii bakka wayitti si kennanii barbaadu jettee diddeedhaan. Egaa lafti Oromoo kun nama baay'ees duroomsiteerti. Wanni dubbachuu fi miti dhugaa dubbachuu fi namni karaa haqaan malee karaa haqaa qabeenii akkana darbuun barbaadu yoo jedhe akkana ta'a maaliif saba abdateeti jechaadha ana caalaa maanguddoo maammoffaan ta'aa ta'uu danda'u kanaaf mee humna qabnu kana maallaqa xixiqqoo sanaanii mee nama keenya rakkatee nama keenya Oromoof jedhee Oromummaaf jedhee rakkatee jiru kana gargaaruudha gaaffiin keenya guddaan nutis waliin dararamuu qabnu namni nama tokko irratti yookiin masarratti yookiin nama wayii yookiin otoo hin taane kallattiidhumaan nama san bira akka gahuu fi akka rakkoo keessaa wal baasuu akka dandeenyu illee mul'isuu qabna addunyaatti biyya kanatti illee fakkeenya taanee mul'achuu qabna yaada jedhu sana kaasifani baay'ee naasa'e maanguddoo maammoottiin dabarsaa isaanis ni gorsa qabanis yaada qabanis nutti himan. Galatoomaa dura isin